Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtanii hiriyoottan kee qaqqaalii jajjallatamtoota warreen chaanaala qorataa teeknootiif haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa isiniin jenna. Viidiyoo yoo isin tole laayik sheer godhaa isiniin jenna. Yaada qabdan komantii jalatti nuu kaayaa. Har'allee isinitti dhufee deebi'eetiin jira. Wanti narra qabadda isinii dhufe iimeela keessan iimeelli gaa wanta akkam barbaachisu silkii irratti jechuudha. Mootii silkii tanaa waan taateef namni iimeela keessan paaswordii isaa hoo beekee salphumatti isin hordofuu danda'a, jawwaala keessan kontirool godhuu danda'a waan ta'eef akkamitti akka paaswordii jijjiirratuu danda'u yoo namni jala haa godhee paaswordii teenya yoo namni duraan beekee akkamitti nama sanarraa jijjiirratuu dandeenyaa fi warri dagattanilleen akkamitti akka jijjiirratuu dandeessan isin argisiisaa hiriyoottan kiyya. Waan kana jijjiirratuuf immoo paaswordii duraanii dirqama beekuutu isinirra jiraata. Kanaafuu afaan bu'aan isiniin jaa kallattii maaliin karaa barumsaa isin dabalata. Amma geenyu otoo beeknu amma geenyu gahuu. Eessaa argattanii isa kana gisee tokkoof keessa galtanii sitingii keessanii galtanii sana booda bakka kana akkanatti ol harkiftanii sitingii keessa erga galtan boodan hiriyoottan kiyya googil bakka jedhu kanarratti kilik gootanii yeroo tokkoofi googilii irratti gisee dhoottan akkanatti isinii dhufaa jechuudha. Akkanatti yeroo inni isinii dhufe maal gootanii manage your Google account bakka jedhu kanarratti kilik gootan gisee tokkoofi obsaan eeggadhaan isiniin jaa. Amma asirratti waa hedduu nu baasaa jechuudha. Kanaafuu nu wanni nu barbaannu security yookaan jecha darbii paaswordii ka waan taateef kanaafuu akkana gamana bunnee security bakka jedhu kanarratti yeroo tokkoof kilik goona. Sini eeggatanii yeroo xiqqoo ni eeggatanii shabakaa waan ta'eef kana booda akkanatti gisee inni isinii dhufe fakkeenyaaf waa hedduu asirratti isinii baasaa isin paaswordii barbaadaa jirta waan taateef kanaafuu kunoo guyyaa isin paaswordii sana itti jijjiirrattan kunoo asirratti isiniif kaa'ee jira jechuudha. Kanaafuu bakka an itti isinii qabaa jiru kana laala asirratti isiniin jaa hiriyoottan kiyya. Signing to Google bakka jedhu kanarra jalatti paaswordii jedhee jira. Hunoo harka fuula dura jirtu tana yeroo tokkoof bakka kanarratti kilik gootanii jechuudha hiriyoottan kiyya. Sana booda waa xiqqoo ni obsitanii ni hayya amma hunoo akkanatti nu banamaa jechuudha. Amma bakka kanarratti paaswordii keessan kan duraanii san itti galchitan enter your password bakka jedhu kanarratti kan duraanii itti galchitanii jechuudha. Fakkeenyaaf amma paaswordii kiyya kan duraanii itti galchee isin argisiisu sirri na hordofa. Kun amma asirratti itti galchee bakka kanatti next kajoo kana tuttanii jechuudha hiriyoottan kiyya. Garuu paaswordiin googila kiyya hayyee amma hunoo akkanatti naa fidee jechuudha hiriyoottan kiyya. Kunoo ammaan tana new password naan jaa asirratti immoo confirm new password naan jaa. Kanaafuu asirratti paaswordii jijjiiruuf deemu san ittiin naqa jechuudha. Asirratti illee paaswordii haaraa kan amma itti naqatu deemu san itti naqaa jechuudha hiriyoottan kiyya sirriitti na hordofaa. Asirratti giseen itti naqee ammaan tana maal gootanii change password bakka jedhu kanarratti kilik gootanii jechuudha. Guutummaan guututtu isiniif jijjiiramaa jechuudha paaswordiin keessanii. Kanaafuu akkasitti itti fayyadamaan isiniin jaa. An ammaaf jijjiiruu waan hin barbaadiniif akkanumatti isin argisiisuuf waan ta'eef paaswordii kee jijjiiruu waan hin barbaanneef kanaafuu akkanatti akka jijjiirratanii isiniin jedha. Sana booda bakka change password jedhu kanarratti kilik gootanii xumuramee jechuudha. Akkasitti jijjiirradhaan isiniin jedha. Barnoonni irraaf qaban asumarratti raawwata. Barnoota biraatiin hanga walitti deebinutti nagaatti isiniin jedha. Barnoota biraa qabadhee waa'ee iimeela haaraa banatu waan adda addaa akkam akka yuutuubii banatan hundaa'u inshaallah qabadheetiin isinii dhufa. Kanaafuu hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti isiniin jedha. Guyyaa gaarii. Baay baay.